Natura. Haalli qilleensaa akka malee ho'urraan kan ka'e biyyoota Awurooppaa keessatti abiddi saafaa akka malee babal'ataa jiruun Firaans, Giriik, Poorchugaalii fi kaan keessatti lammiileen qeerraa buqqaa jiru. Ispeeniif Poorchugaal keessatti guyyoota darban namoonni 1,000 du'uun gabaafamee jira. Magaalaan guddoo Biriteen Landan illee guyyaa kaleessaa ho'a olaanaa jedhamu keessa oolte. Daawwit Waggaarii dhalataa Itoophiyaa achi jiraatudha. Kaleessaa fi dheengaddaa qabee haala keessa dabarse akkasiin nutti himeera. Arraallee gadi bu'eera. Arra gara seelsheesii 27 irra jira. Kaleessaaf dheengadda ture reekoordii baay'ee kan cabse kan ta'e. Kaleessa naannoo tokko tokkotti gara seelsheesii 40 ga'ee ture. Dheengadda immoo gara 39 seenaa UK keessatti guyyoota ho'aa turanii kaleessaaf dheengaddi. Arra garuu gara normaalitti deebi'eera. Kaleessa yeroo ho'i kun akkas dabalee guddaa ture eessa turte ati akkam ture? Ani illee hojiin koo mana waan hin hojjedhuuf manumaan oole garuu hiriyoonni koo tokko tokko kan gara biiroo deemanii hojjetani kan al hojjetanis jiru. Gadi ba'uudhaaf rakkoonsaa allisaa baay'ee ho'aa. Isarraan kan dabalate immoo tiraanspoortiin London undergroundiidha lafa jala. Inni immoo hedduu ho'aa yeruma kaaniyyuu. Inni baay'ee ho'aa ture. Baay'ee cimaa akka ture natti himanii ani mana oole. Hojii irratti miidhaan uuma. Fakkeenyaaf kan kaleessaaf dheengadda hojii hojjechuu hin dandeenye ta'anii yookaan al 2-3 dhaqanii dhiqachuu shaaworii fudhachuu yookaan bakka geeddaruu kutaa tokko gara kutaa tokko deemuu yookaan qilleensa qabbanaa gara ofiitti fiduudhaaf itti dhiyaatanii taa'u baay'een comfortable nama godha. Hojii hojjechuu fi waan yeroo kaan hojjetan hojjechuudhaaf baay'ee nama dadhabsiisa. Garuu waanuma danda'amudha. Irra dabarreerra garuu baay'ee nama dadhabsiisa. Namoota umuriin isaanii ol deeme yookaan immoo namoota rakkina fayyaa qabanuuf immoo miidhaa fayyaayyuu irra qaqqabsiisuu hin danda'a. Tole. Namootarra miidhaan ga'ee jiran. Rakkoonni nama irratti uumame baay'een dhageenyaan garuu naannoo Londanii fi naannoo isheetti abiddi ka'e baay'een ture. Naannoo Croydon jedhamu tokko keessatti abiddi ka'e ture. Naannolee gara biraattis akka riippoortii kaleessa dhageenyetti abiddi ka'e ture. Garuu lubbuu namaa irratti waan qaqqabsiise amma wanta nagee hin jiru. Yeroo wanta akkasii mudatu yookiin ho'i cimaan akkasii akkuma jette biyyoota Awurooppaa kaanitti illee ho'i baay'een ijaa cimuuf abiddi ka'uu danda'uuf iddoo isaanii faarraa kaasaanii jiru. Maal fa'iin gorsu warri aangoonni yookiin bulchitoonni naannoo yeroo ho'i akkasii jiru maal akka gootan fa'aadha kan himamu? Yeroo baay'ee kan gorsamu bishaan hedduu dhuguudha. Bishaan hedduu dhuguu fi ala ba'uu dhiisuu fi mana keessa taa'u. Amma yeroo jalqabaatiif bara kanatti kan hin bare yeroo ho'i ta'u baay'een keenya foddaa bannee teenya. Garuu kan gorsamu foddaa cufatanii. Waan hunda cuccufanii dukkaneessanii mana keessa taa'uun akka ho'i manatti hin galle gargaara jedhamuun nagee tokko kan gorsa kennaa turanii isadha. Lammaffaan immoo bishaan dhuguu fi yoo danda'ame bakka namni baay'atu deemuu dhiisuu yookaan tiraanspoortii namni itti baay'atu yookaan itti cinqamee dhaabbatu keessa deemuu dhiisuudha. Jeneraalii manuma taa'uu fi aduu irraa of fageessuudha kan nu gorsan. Bulchiinsi pirezidaantii Somaaliyaa haaraa Hassan Sheikh Mohammed loltoonni biyyattii Eertiraatti leenjii fudhachaa turan wal waraansa Itoophiyaa keessatti hin hirmaannee jedhan. Hamza Hussein. Amma dura dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi humnoonni Tigraay loltoonni Somaaliyaa waraana kaaba Itoophiyaa keessatti humnoota mootummaa Itoophiyaa wajjin hiriiruun hirmaataniiru jechaa bahan. Haa ta'u malee bulchiinsi mootummaa Somaaliyaa duraanis ta'e kan amma loltoonni biyya isaanii waraana kaaba Itoophiyaa keessatti tasumaa hin hirmaanne jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaas himannaa loltoonni Somaaliyaa waraana Tigraay keessatti hirmaataniiru jedhu kuffisuusa
wayita sana Bloomberg gabaasee ture. Guyyaa kibxataa dubbi himaan pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad ibsa miidiyaaleef kennaniin loltoonni Somaaliyaa waraana Itoophiyaa keessatti hirmaataniiru ka jedhamu odeeffannoo hin mirkanoofneedha jedhan. Abdikariim Aliikaar kun jetteedha malee loltoonni Somaaliyaa waraana Itoophiyaa keessatti hirmaataniiru waan jedhu ifatti dubbatamee hin beeku jedhan. Waggoota 3 darban siyaasa Somaaliyaa keessatti dhimmoota falmisiisoo tahanii turan keessa dhimmi loltoota Somaaliyaa 10,000tti lakkaa'aman Eertiraatti ergamanii jiru jedhamanii isa tokko ture. Loltoonni Somaaliyaa kunniin yoomii fi haala akkamiin gara Eertiraa dhaqan ka jedhu osoo hin ibsamin tureera. Achiis daawwannaa pireezidaant Hassan Sheikh Mohammad hordofee mootummaan Eritiriyaa loltoonni Somaaliyaa ganna 3f leenjii waraanaa fudhachaa turan eebbifamaniiru jedha. Odeessaalee gaggabaabootaan darba TPLF paartilee mormituu Tigraay keessa socho'an akeekkachiise. Dhaabbatni naannoo Tigraay of harkaa qabu kun paartilee mormituu naannicha keessa socho'an qabsoo uummata Tigraay akka hin gufachiisne jechuun kan akeekkachiise. Magaalaa Gaambeellaatti sa'aatiin itti bakka tokko gara bakka biraatti socho'u torban tokko dura daangeffamee ture ka'uu isaa biiroon koominikeeshinii naannichaa beeksise. Itti gaafatamaan biiroo Uguutuu Oding ibsa kennaniin naannichi waan tasgabbaa'ee jiruuf daangaan sa'aatii kun ka'ee jedhan. Dhalattuun Somaaliyaa miseensa Koongiresii Ameerikaa taate Ilhaan Umar waayillan ishee waliin hiriira mormii irratti hirmaattee poolisiin to'atamte. Ilhaan waayillan ishee 17 waliin kan hidhamte murtoo manni murtii waliigalaa Ameerikaa mirga ulfa baasuu dhorku mormuuf daandiitti baateetidha. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii baay'ina uummataa addunyaa irratti gabaasa tibbana baase keessatti Itoophiyaa, Masrii fi Indiyaa dabalatee biyyoonni 8 lakkoofsa uummataa addunyaa keessaa walakkaa ol qooddatu jedhe. Biyyi rakkoo hojii dhabdummaa, hiyyummaa, qaala'insa jireenyaa fi walitti bu'iinsaan goolamaa jirtu Itoophiyaaf baay'inni uummataa dabaluun carraadhamoo qormaata. Dhimma kanarratti xiinxalaa dinagdee kan ta'an Abdul Mannaan Mahammadii fi gorsa olaanaa ministeera maallaqaa Dr. Biruuk Taayyee dubbisneerra. Baay'inni uummataa dabaluun carraa fi qormaata fidee dhufu obbo Abdul Mannaan akkasiin ibsu. ኢኮኖሚ እድገት የሶስት ጉዳዮች ውጤት ነው። አንደኛ የሰው guddinni dinagdee bu'aa qindoomina wantoota sadiiti. Isaanis humna namaa, kaapitaala fi teekinooloojiidha. Isaan kunneen qixa sirrii ta'een yoo qindooman guddina dinagdee mirkaneessu. Yoo baay'inni uummataa hin dabalu ta'es teekinooloojii fi kaapitaala qofaan dinagdee guddisuun hin danda'amu. Humni namaa dirqama. Biyyi akka Itoophiyaa kun baay'ina uummataa dabalaa jiru kanarratti kaapitaala fi teekinooloojii yoo hidhaate dinagdee hiika qabu booressuu dandeessi. Teekinooloojii addunyaarra jiru gara biyyaatti madaqsuun uummata heddummate kana hojiitti hin galchinu taanan goolama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa akka fidu shakkiin hin jiru. Immoo Itoophiyaa keessatti kutaalee hawaasaa keessaa kanneen lakkoofsi isaanii akkaan dabalaa jiru dargaggoota. Dargaggeessi dilli kun hojiitti hin seenu taanan biyyaaf balaa guddaadha. Dr. Biruuk ammoo baay'ina uummataa akka leecalloottis akka yaaddoottis fudhachuun ibsu. የመንግስት ፖሊሲዎች ወይም ደግሞ የሀገሩ የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ኢማመን ዲነግዴ ሞቱማን ባሱ ከሆጀቺሱ yoo ta'e baay'inni uummataa faayidaa guddaadha. Biyya akka Itoophiyaa namoota umuriin isaanii waggaa 30 haga 35 gidduu jiran dhibbeentaa 70 qabdu kana keessatti uummanni bal'aan sochii dinagdee keessatti gahee olaanaa qooddatanii carraa hojii yoo argatan biyyatti gara fuulduraatti deemsisuuf gahee guddaa qaba. Kanaafuu mootummaan imaammata dinagdee hojjechiisu baasee yoo diriirse baay'inni uummataa yaaddoo hin ta'u jechuudha. Inumaa hiyyummaa keessaa ba'uuf humna waan ta'uuf akka carraa guddaatti ilaalama. Rakkoo kan fidu baay'inni uummataa dabalee yoo uummanni bal'aan hojii dhabee taa'edha. Kanaafuu lamaanuu madaalchisanii deemuun dirqama. Dhimmi ijoon imaammata uummata hedduu hojiitti galchu diriirsuudha. ችግር አይሆንም። ዋናው ምን አይነት ፖሊሲ ኦን ዘ ግራውንድ አለ፣ ያ ፖሊሲ ደግሞ ለስራ ዕድል አመቺ ነው ወይ የሚሉት ነገሮች ናቸው። Ogeeyyiin lamaanuu baay'inni uummataa akka bu'aa buusuuf imaammati dinagdee fooyya'aan jiraachuu qabaa jedhu. Dr. Biruuk baay'ina uummataa dabalatee qabeenya uumamaa hunda faayidaaf oolchuun biyyaaf bu'aa guddaa akka ta'e himu. Kanaaf immoo imaammati hojjechiisu jiraachuu qabaa jedhan. Obbo Abdul Mannaan dameen industirii maanifaakcharingii babal'achuu qabaa jechuun gorsu.
ባለፈው 15-16 ዓመት የሄድንበትን የመንግስት ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ያየን እንደው ወጎታ 15 darban mootummaan imaammata diinagdee investimentii jajjabeessu diriirsee hojjetaa ture. Kana jechuun damee dhuunfaa keessatti hin hirmaanne jechuu miti. Imaammanni kun guddina diinagdee fidus garuu gama carraa hojii uumuutiin dadhabaa ture. Nama hedduuf carraa kan uumu dameen industirii maanufaaktcharingii akka barbaadamutti hin guddanne. Kan guddina agarsiise damee tajaajilaati. Haala kanaan dargaggoonni hedduun baratanii osoo jiranii hojii dhabeeyyii ta'anii hafan. Imaammata diinagdee carraa hojii bal'aa uumu hordofuun dirqama. Dameen tajaajilaa hagas mara carraa hin uumu. Seektaroonni dhuunfaa baay'inaan hirmaachuu qabu. Isaanis damee tajaajilaa qofa osoo hin taane industirii maanufaaktcharingii babal'isuu qabu. ስራ መፍጠር የሚችል መሆን አለበት። የአገልግሎት ዘርፉ ብዙም ስራ አይፈጥርም። Obbo Aliisaa fi manguddoo ganna 67 yoo ta'an sanbata darbe yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa digirii lammeessoon damee qorannoo gabaatiin eebbifamuun guddoo jajaman. Manguddoo kana dulluma keessa maaltu barnootatti deebise? Maatii olaanaa haasofsiiseera. Ani ilma horsiisee bulaati jalqaba irratti iddoo amma sitti misinti dhaladhee garuu biyya keessatti hin guddanne biyya Somaaleetti guddadhe barnoota biyya kutaa jalqabaa amma kolleejiitti biyya Somaaleetti biradhee barsiisaa ture kutaa garbaarree aanaa luqititti kaambii baqataa arraasitti fi surriitti biradhee yeroo mootummaan dargii kufu biyyatti deebi'ee wantoota haalli yeroo san hin mijoofne wantoota hedduu keessa dabre yeroo amma barnoota umrii kanaan jalqabu namoonni garii ganna kanaan barattee maal fidda ammaan booda koo ati soorama baatee hojii soorama keetiitii fi yaaduu qabdaa naan jedhaa turanii. Ani uumamaanii fedhiin barnootaa na keessa jira hin barachuu fi hawwii qabaachaa ture haalli naa mijaa'uuti ta'e akka biyyatti deebi'ee mana hidhaa ture. Abbaan kee qabsaa'ota ture Jeneraal Turaa Duubeefaa, Jeneraal Waaqoo Guutuufaa wajjin Taakkalaa Uturaafaa, Jeneraal Aliyyee Cirreeffaa, Haaji Kuttafooliin qabsaa'ota naan kibba kanaa turanii. Wantoota isaan na keessa uumanii jira barnootaa wal qabatee fedhii biyyaatii wal qabatee wanti isaan na keessa uumanii jira. Isa kana ammoo uumamallee fedhii barnootaa waan qabuufi an barnoota kana hanga umrii kiyyaan jirutti yoo karoorfadhee ture. Bara kana yoo dadhabee baratti aanutti kana yoo dadhabee kanatti aanutti fuudhee maatii horadhee jennaallee maal yaadee maatii barsiisaa achiin booda ifiin baradhee karoorfadhee maatiin koo baratanii ispeeshaalii haati mana kiyyaa nama cimaadha. Yeroo ani mana hidhaa turu yeroo rakkoo keessa dabru isaan santi maatii qabatee barsiisaa turanii isaan kun amma hara baafatanii jennaan na barsiisuu jalqabanii akkaataa kanaan ani barnoota waan fedhii qabuu fi barnooti ammoo barnooti umriin gaafatu. Meeqa duubaan siin deebisa sababni ittiin biyyaa baqattaniif maal ture waggaa meeqatti immoo biyyaa baqattan? Ani yeroo biyyaa ba'u ijoollee ture waggaa ijoollee umrii 11 ture abbaa kootti qabsaa'ota ture qabsaa'ota kibba kanaa keessaa warroota amma maqaa ishee dhaheessan Jeneraal Waaqoo, Jeneraal Turaa Duubee, Taakkalaa Uturaa, Aliyyee Cirrii, Haaji Kuttaafooliin miseensa turanii haalli yeroo saniitii fi dhimmi garbummaa Oromoo irratti jiru miidhaa isaanii kana isaan beekanii ani ijoollummaa qaba garuu isaan qabatee biyyaa na bahee isaan gara qabsoota biranii an mana barumsaatii galee mana barumsaa galee baradhee xiiqii sanatti na keessa jirechuu barbaadeeti. Amma egaa digirii jalqabaa keessan yookaan fakkeenyaaf kutaa 12 bara kam fixxanii digirii lammeessoo kana turtaniitti itti deebitan moo akkami? Kutaa jalqabaa akka ani amma lakkoofsa sistimu kun lakkoofsa Awurooppaa sistimuu danda'a malee kanaan baay'isee naan dhufu. Tole. Digirii jalqabaa 84 fixe jechuudha. 86 fixe jechuudha. 86 har'a jechuudha 24 asillee 20 waggaa 40 wayii jidduudha. Barnoota kiyya kutaa tokkoffaa jalqabaa kutaa 12 fixe digirii waggaa 35 duubatti deebi'ee jechuudha. Deebi'ee baradhee gaaffii jidduu kana yeroo haalli yeroo akka jiru mijaa'uu naa dhabeete jechuudha. Yeroo tokko maatii, yeroo tokko biyyaa, yeroo tokko mana hidhaati. Isaan kanatti yeroo dheeraan irraa fudhatee anni. Maal hojjechaa turtan eega deebitanii biyyatti? Biyyatti gaafa deebi'u waggaa lamaanii mootummaan dargii kufichaa fi lallaqusanii ani UNHCR biyya keessa jirtuu fi biyya alaa jirtu biyya Soomalee jirtu wal qabatanii ani baqattoota biyya Soomalee jirtu gara biyya Soomalee irraa Itoophiyaatti deebisaa ture. Amma ogummaa barattan kanaan waan hojjettan jiraa? Ogummaa baratte kanaanii namoota hedduu amma na gaafatanii jiranii yuunivarsiitiin Bulee Horaalleen waan tokko na gaafachaa jira. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya raawwanne nagaan bulaa.